obsaa fi injifannoo iimaanaa. Baga gammaddan jennaan guyyoonni rakkisaan isiirra dabree jira. Miila tokko dhabuu fi waggoota 2 dhukkuba kaansarii waliin falmii cimaa taasifte. Har'a oduu gammachiisaa guddaadhaan xumurte. Kaansariin sun guutumaa guututti qaama kee keessaa ba'eera. Injifattee jirta jechuun bu'aan qorannoo fayyaa yeroo itti himamu obboleettiin teenya Afnaan iimaana ajaa'ibaa qabaachuu addunyaaf mul'ifte. Isiin akkuma wuxxeetii garteen osoo humaa hin ji'in gammachuudhaan sujuuda buutee alhamdulillah jechuun rabbii isiitiif galata galchite. Kolfi bareedaan isii fi abdiin ija isii keessatti mul'atu kun nu hundaaf jajjabina guddaa ta'eera. Fayyaan waan hunda caalaa qabeenya guddaadha. Obboleettii teenya jaalatamtuu rabbiin tola isaatiin si fayyisee gammachuu kana siif kennuun baga gammaddan siin jenna. Rabbiin nu hundaafuu fayyaa teenya nuuf haa dhiisu, warra dhukkubsataniis haa fayyisu. Seenaan obboleettii teenyaa waan guddaa nu barsiisuu qaba. Qaamni kee yoo miidhamaa oolellee abdiin kee garuu gonkumaa muramuu hin qabu. Dukkanni hammam dheeraa ta'us guyyaan ifaa dhufuun isaa waan hin oolleedha. Har'a namoota dhukkuba rakkina yookaan yaaddoo keessa jirtan hundaaf obboleettiin teenya tun fakkeenya guddaadha. Abdiin kutatinaa, rabbitti amanaa, obsaan jiraadhaa. Sababni isaas rakkina hunda boodaan gammachuutu jira. Obboleettiin teenya tun dukkanti dheerattuus isa booda fajrii jira jechuun obsitee du'aayii godhachaa rabbii sii galateeffachaa har'a geessee jirti. Kunoo amma wuxxeetiin isii nagaya taatee jirtaa jechuun itti dhufee jira. Iyyiin rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gaafa obsan rakkina sana booda gammachuu fideetii gammachuudhaan rabbiin si kolfisiisee si badhaasa. Iyyiin rabbiin dukkana hangam yoo si turaa oolellee guyyaa takka ifa boodaan fiduun isaan oolamu. Halkan dheerataa oolus halkantu dheerata jettee abdiin kutin halkan dheeraa booda fajriitu jira jechuudha. Obboleettii teenyaan baga gammadde jennaan Afnaan umrii barakaata iimaanaa rabbi si haa dheereessu.